Waxabajjishan 2026 oduu sabuu neetworkii yeroo kana simbiraan geenya. Haleellaa buufata xiyyaaraa Kuweet irratti raawwatameen lubbuun namoota darbuun dhaga'ame. Haleellaaraan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu ministeerri fayyaa Kuweet ibse. Haleellaa sana nagammaatti lubbuun nama tokko darbeera jedhame. Iraan haleellaa duraan USA taankii boba'aa ishee fi odola ishee irratti raawwatte haaloo ba'uuf raawwataa akka jirtu ibsite. Humni waraanaa Kuweet misaa'eloonni 13 fi dirooniiwwan 17 Iraan irraa itti dhukaafamus ibse. Pireezidaant Doonaald Tiraamp ammallee mariin Iraan waliin geggeeffamaa jiraachuu yoo himan, Iraan garuu mariin akka hin jirre himte. Tiraamp tarkaanfii waraanaa Israa'el Libaanoosii irratti fudhataa jiru ilaalchisuun wayita yaada kennan hojii ministeera muummee Israa'el Benjaamin Naataanaahuu akka hin gammanne ibsaniiru. Naataanaahun waraanni Hizbollaa irratti xiyyeeffatu bal'inaa itti fufa jechuun dhaadataniiru. Hizbollaan Libaanos jiru haleellaa Israa'el haaloo ba'uuf kaaba Israa'elitti rokkeettiiwwan hedduu dhukaasuu ibseera. USAf Iraan wayita mariitti deebi'uuf jedhanii abdatamaa jirutti gara waraanaatti deebi'uun wal haleeluu eegalaniiru. Iraan haleellaa USA haaloo ba'uuf buufata xiyyaaraa Kuweet irratti haleellaa raawwatteen namoonni miidhaman hospitaala humna waraanaatti yaalamaa jiru jedhame. Ministeerri humna ittisaa Kuweet Sheek Abdullah Ali Abdullah Al Saleem Al Sabaa namoota miidhaman hospitaalatti daawwataniiru. Kuweet gama isheetiin dippiloomaatonni Iraan 2 akka biyyattii keessaa ba'an ajajjeetti. Ministeerri dhimma alaa Kuweet dippiloomaatii Iraan Ahmad Hamid Yaqubii Faar waamuun komii mootummaan Iraan irraa qabu itti himaniiru. Aangaa'onni Iraan 2 sa'aatii 24 keessatti akka Kuweet keessaa ba'anis ajajaniiru. Dottaanuun Zelenskiin pireezidaant Puutiin waliin wal arganii mari'achuuf gaaffii dhiyeessan. Zelenskiin pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi xalayaa barreessaniin nagaan kan dhufuu danda'u marii kallattii biyyoota lamaan gidduutti godhamuun qofa akka ta'e ibsaniiru. Waraanni sun ammas xiyyeeffannoo Ameerikaaf warra lixaa ta'uu akka hin qabne kan ibsan pireezidaant Zelenskiin guutummaan guutuutti dhukaasni akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Kireemiliin xalayaa pireezidaantii Zelenskii biraa ergame qaqqabuu mirkaneessuun dhimma sanarratti pireezidaant Vilaadimiir Puutiin ibsa akka kennan beeksiseera. Zelenskiin gaaffii marii yommuu dhiyeessan kun kan jalqabaa akka hin taane kan hime Kireemiliin marii dhugaa yoo barbaadan gara Moskoo dhufuun pireezidaantii Puutiin dubbisuu akka danda'an beeksisuusaa BBCtu gabaase. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa kaleessa dabarsaniin waraana sana dhaabsisuuf hooggantoonni Raashiyaa fi Yuukireen fuulleetti wal arguun isaanii murteessaadha jedhaniiru. Pireezidaantii Puutiin naannolee Raashiyaan duula waraanaatiin to'atte kanneen akka Dooneeskii, Luwaaneeskii, Keersaanii fi Zaaporoojiyaa keessatti Yuukireen tarkaanfii gochaa jirtu dhaabuun loltoota ishee akka baastuu fi yaalii miseensota neetoo ta'uuf eegalte akka dhaabdu gaafachaa turaniiru. Pireezidaant Zelenskiin gama isaaniitiin naannolee kanneen akka Kiriimiyaa humnaan fudhatamuu akka hin barbaanne ibsaniiru. Naannoleen kunneen gara Raashiyaatti yoo dabalaman yeroo biraa Moskoon Kiyeviin akka weerartu hayyamuudha jedhanii dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kana dura biyyoota lamaan gidduu seentummaa qaama sadaffaatiin araarsuuf mariin yeroo adda addaatti gaggeeffame bu'aa malee xumurameera. Xumurarratti seeneetiin Ameerikaa aangoo waraanaa Tiraamp labsan irraa mulquun beeksise. Sagalee kennameen miseensonni paarlaamaa 215 Tiraamp irratti tarkaanfii waraanaa gara biraa akka hin fudhanne sagalee kennan. 208 ammoo pireezidaantichi osoo bakka bu'oota uummataa irraa heeyyama hin argatiin waraana geessisuu danda'a jedhanii deeggaraniiru. Miseensonni Rippaabilikaanota 4 warra Dimookiraatotatti dabalamuun sagalee kennaniiru. Tarkaanfii sana ji'a caamsaa keessas yaalanii ture garuu milkaa'uu hin dandeenye. Koongirensii qofaatu waraana labsuu danda'a jedhe miseensi seeneetii Baaret jedhamu Michigaan irraa filame. Ameerikaa fi Iraan ammayyuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu irraa jiraatanis waliigaltee dhumaarra hin geenye jedhame. Gama biraatiin Omaan irratti dhiibbaa cimsitee qoqqobbii akka kaa'amu akeekkachiifte. Ameerikaan hariiroo Iraan waliin qabdu Omaan irratti dhiibbaa dippiloomaasii cimsitee akka jirtu gabaasni aangawotaa ni mul'isa. Waashingiteen Muskaat ejjennoo Teheraan Strait of Hormuz keessatti qabdu cimsuuf tattaaffii taasifamu yoo deeggarte qoqqobbii diinagdee akka kaa'u akeekkachiisuun ishee gabaafameera. Gabaasni dhiyeenya kana ba'e akka agarsiisutti qondaaltonni Ameerikaa keessumaa yaadota kaffaltii geejjibaa fi waliigaltee galaanaa waliin wal qabatan kanneen dhiibbaa Iraan daandii doonii addunyaa irratti dabaluu danda'u irratti yaaddoo guddaa qabu. Omaan ammoo sirna kaffaltii Iraan kamiyyuu tasgabbii naannoo fi dippiloomaasii qofaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu ishee haaltee jirti. Omaan baha jiddu galeessaa keessatti ejjennoo tarsiimoo addaa kan qabdu yoo ta'u, Waashingiteeniif Teheraan lamaan waliin hariiroo cimaa kan qabdu yoo ta'u,
yeroo baay'ee wal dhabdeen biyyoota lamaan gidduutti uumamu akka giddu galeessaatti hojjetti. Omaan yeroo rakkoowwan kanaan dura Ameerikaa fi Iraan gidduutti akka darbuuf haala mijeessuu keessatti gahee olaanaa kan taphatte yoo ta'u, haalli yeroo ammaa naannoo biyyattii hammaataa dhufe hawaasni addunyaatiin hordoffii cimaa taasifamaa jireera.